the graph of the cosine function. Mata dureen keenya irraa immoo giraafii cosine waliin ilaalla jechuudha. Activity 4.7 complete the following table of value for the function y equal to cos theta jedha. Asitti gaa boksii kana keessatti guunnaa jechuudha. Cosiin negatiiva 360 meeqa? Cosiin isaa jechuudha. Cosiin isaa tokkodha. Kan isa kana immoo meeqa? Cosii kana yeroo jennu gaa akkasitti kaastanii ilaaluu dandeessu. Kana jechuun gaa negatiiva 360 jechuun asii naanna'uudhaan deebi'eet as gahaa jechuudha. Kanaafuu tokko argannaa. Kan negatiiva 270 immoo asii ka'uudhaan as jechuudha. Inni immoo meeqadha? Cosiin isaa jechuudha 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a. Kan isaa immoo meeqa ta'a? 0 arganna. 0dha. Kan isa kanaa meeqa? 1dha. Kan negatiiva 90 immoo kana jechuun asii ka'uudhaan as jechuudha. Gara kanatti yeroo deemu unit circle irraa kana yeroo hojjennu unit circle sababeeffachuudhaan kan nuti hojjennu jechuudha. Unit circle irraa ka'uudhaan jechuudha. Unit circle yeroo jennu origin irra kan jiru jechuudha. Centering circle sana origin irra kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akkas fudhachuu dandeessu. Gama lamaaniinuu kana jechuun karaa x karaa y jechuudha. Asiin x'n negative 1dha. Negative 1dha. Asiin 1dha. Asiin y negative 1dha. Asiin 1dha. Kana jechuun origin irra kan jiru jechuudha. Unit circle irra asirraa kaasanii ilaaluu dandeessu. Kana gaa asirraa digirii 90 yeroo ilaaltan jechuudha. Asirraa ka'uudhaan asii ka'uudhaan as yeroo dhufu maal ta'a? Negative 1 ta'a jechuudha asitti. Negative 1 jenna asitti jechuudha. Kan 30 immoo negative 30 immoo maal ta'a? Asii jechuun asii negative 30 deema. Cosiin negative 30 immoo meeqa? Cosiin negative 30 digirii jechuudha. Meeqa? Radical 3 over 2dha. Negative otoo hin taane positive. Maaliif kwaadiraatii arfaffaa keessatti cosiin jechuudha. Cosiin positive ta'a. Ittaansuudhaan immoo kan 0 meeqa ta'a? Kan 0 1 ta'a jechuudha. Asitti 1 ta'a jechuudha. Asitti meeqa jenne? Radical 3 over 2 ta'a. Asitti 1 ta'a. Asitti immoo meeqa ta'a? Radical 3 over 2 ta'a. Kan 90 irratti meeqa ta'a? 0 ta'a. Kan 270 irratti kana jechuun 270 yeroo jennu gaa eessaa ka'uudhaani? Asii ka'uudhaan gara kanatti yeroo dhufnu as dhufna. Kana jechuun maal arganna? Asii jechuudha. X'n keenya asitti 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu 0 ta'a. Kan 360 immoo meeqa? Tokko argannaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan sketch the graph of y equal to cos theta using the table 4.6 table kana fayyadamuudhaan giraafii isaa kana kan nuti kaafnu jechuudha. Giraafii isaa kana kan nuti kaafnu. Yeroo giraafii isaa kaaftan dirqama xy plane kaasuun dirqama ta'a jechuudha. X irra kan keessan maalidha? Digirii kana keessu. X irra kan ta'u digiriidha. Y irra kan ta'u immoo gatii asii argannedha jechuudha. Kosii digirii kanaa meeqa nuu kenna kan jedhu y irra taa'a jechuudha immoo. Yeroo kana kaafnu akkamiin kaafnaa? Kosii yeroo kaafnu bifa kanaati kan inni qabu. Akkuma argitan yeroo 0 digirii 1 qaba. Kun akkuma argitan 0 digiriin eessatti argama? Asitti kan inni argamu bakka kanatti. Y'n keenya immoo meeqadha? 1 kunoo as 1dha. Yeroo 90 digirii immoo haa ilaallu. Yeroo 90 digirii maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Gatii y keenya maal ta'a? Yeroo 90 digirii jechuudha. Kana jechuun y equal to cos of cos of 90 digirii meeqa nuu kenna? 0 nuu kenna.
Kanaafuu kan 90 asitti 90 digriidha miti bakki kun maal nu kenna? Y'n keenya 0 nu kenna. Kanaafuu egaa 0 digrii irraa gara 90 digrii gaafa deemnu 0 digrii kanarraa gara 90tti yeroo deemnu jechuudha. As iddoo kana yeroo dhufnu maal ta'a deema jechuudha? Asii gadee deema. Karvii ta'ee deema jechuudha. Giraafiin koosii kun jechuudha. Asii gadee akkasitti deemaa dhufa. Sana booda immoo 90 digrii irraa gara 180 digriitti yeroo deemnu akkasuma gadi dhufaa jechuudha. Karvii ta'arra dhufa. Kan 180 meeqadha? Koosiin y equal to koosiin 180. Koosiin 180 meeqa? Negatiiv 1dha. Kanaafuu 0 irraa gara kamitti deemamu? Gara negatiiv 1tti deemaa jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Negatiiv 1 qixa kanaatti yeroo ilaaltan negatiiv 1dha. Sana booda erga as gahee immoo koosii 270 yeroo fudhattan immoo ol ka'aa deemaa jechuudha. Ol deebi'a jechuudha. Akkuma argitan kun ol deebi'a. Kan 270 meeqadha? 0dha mitiire? 0 gara 0tti immoo ol deebi'a jechuudha. Sana booda erga 0tti ol deebi'ee immoo 270 erga gahee immoo naannahee jechuudha. 270 erga gahee immoo 2π gara 2π immoo yeroo deemu jechuudha. Aangiliin kun gara 2π immoo yeroo deemu maal ta'a deema? 1 ta'a deema. Kanaafuu 0 irraa gara kamitti deema? Gara 1tti deema. Kun asiin qixa kanaan seecha yeroo dhuftan maal argattu? Asii 1 argattu bakka kanatti. 1 argitu jechuudha. Asiin akkasuma gara negatiivaattis yeroo deemtan jechuudha. Asiin aangiliin kun gara negatiivaatti akkana yoo deemtan akkasuma kunoo foormii kana fakkaatu qabaateeti kan inni deemu jechuudha. Foormii kanaati kan inni qabaatu akkasitti itti fufuu danda'a. Egaa asitti intervaalii isaa nu daangessee jira malee akkasitti itti fuftanii deemuu dandeessu. Egaa garaagarummaa saayinii fi koosii asirraa hubachuu dandeessu. Kan saayinii maal godhaa? As keessa kan inni darbu jechuudha. Kunoon akkasiiti kan inni qabu. Inni XY pileenii keessa oriijinii keessa darba. Garuu koosiin immoo asirratti jechuudha. Digiriin 0 koosiin 0 digirii 1 waan ta'eef asirratti digiriin isaa 0 waan ta'eef asitti digiriin isaa 0dha. Koosiin 0 digirii immoo maalidha? 1dha. Kanaaf asii hanka'e jechuudha. Kanaaf asii ka'ee bifa kanaatiin kan inni deemu jechuudha. Akkuma asirratti argitan. Kun giraafii eenyuti jechuudha? Giraafii koosiiti jechuudha. Giraafii koosiiti. Garaagarummaa saayinii fi koosiin qaban mee waliin haa ilaallu. Fiigarii wayitiin isinitti agarsiisa. Giraafii tokko irratti iskicha han ta'e isin agarsiisa. Garaagarummaa isaa achumaan achirraa hubachuu dandeessu jechuudha. Giraafiin kan saayinii fi kan koosaayinii garaagarummaa isaa hubachuuf isin fayyada jechuudha. Kunoo kanarraa hubachuu dandeessu. Inni diimaadhaan sararame kun kan eenyuti? Kan saayiniiti. Inni biluudhaan sararame kun immoo jechuudha. Inni cuquliisni kun immoo jechuudha. Kan koosiiti. Maaliif asirraa hubachuu dandeessu? Akkuma argitan digirii 90 irratti eenyudha kan 0 ta'u? Koosiidha miti? Kanaafuu kanarraa hubachuu dandeessu. Saayiniin immoo saayiniin jechuudha. Saayiniin 0 digirii irratti maal ta'a? Saayiniin 0 digirii irratti 0 ta'a. Egaa 90 digirii irratti saayiniin immoo maal ta'a? Saayiniin 90 digirii irratti 1 ta'a jechuudha. Kun akkuma argitan saayiniin diimaan kun waanidha jechuudha. Saayinii koosiin 90 digirii immoo maal 0dha. Kunoo asitti y'n 0dha jechuudha. Asitti y'n 0dha. Kan 270 irratti koosiin maal ta'a? Koosiin 0 ta'a. Saayiniin immoo negatiiva 1 ta'a. Kun akkuma argitan negatiiva 1. Isa kanas akkanuma jedhee itti fufaa jechuudha. 360 irratti saayiniin maal ta'a? 2π jechuudha. 2π
Saayiniin maal ta'a? Saayiniin 0 ta'a. Koosiin immoo maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Koosiin 1 ta'a. Kanarraa garaagarummaa isaa asirraa hubachuu dandeessu bifa salphaa ta'een jechuudha. Kan giraafii saayinii fi kan koosaayinii bifa kanaatiin hubachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo what is the period of cosine function? Innis maala? Periodiin isaa 2π ta'a jechuudha. 2π ta'a periodiin isaa. From the above activity, you can see that y equal to cos theta is never less than 1 or more than 1. See figure 4.28. Just like the sine function, the cosine function predicate every 360 degree or 2π radian. Therefore, 360 degree or 2π is called the period of cosine function. Egaa akkuma asirraa argitan y koosiin kanaa gadi sirma ta'uus hin danda'u, kanaa olis ta'uu hin danda'u jechuudha. Akkuma asirraa argitan waanii hin darbu, asii waanii hin darbu, waanii hin darbu, asiin immoo negatiif waanii hin darbu, negatiif waanii hin darbu jechuudha. Akkuma saayinii irraa ibsine, akkuma saayinii irraa ibsine jechuudha. Innis akkasuma periodiin isaas akkasuma 360 degreedha jechuudha. Periodiin isaas akkuma saayinii jechuudha. Giraafiin kun kan eenyuti? Kan eenyuti jechuudha? Kan koosiiti. Kan koosiiti. The domain of the cosine function is the set of all real numbers. Egaa doomeniin jechuudha. Doomeniin cosine functionii real numberidha. Maaliif akkuma asirraa argitan kun akkasitti itti fufuu danda'a akkuma argitan. Maaliif doomenii yeroo ilaallu egaa x axis ilaalla miti egaa. X axis ilaalla. X axisdha kan nuti ilaallu. Kanaafuu dhaabbiin qabu kun itti fufaa jechuudha. Asiin real numberii ta'a. Doomeniin isaa real numberii ta'a. Reenjii isaa yeroo ilaallu immoo y axis ilaalla. Y axis immoo kam gidduu ta'a? Tokkoo fi negatiiva tokko gidduu ta'a. Kana hin darbu. Akkuma argitan x axisiin asii itti fufuyyuu malee hamma fe'iyyuu itti fufuyyuu malee x fi y jechuudha. Kan y waanii fi negatiif waanii gidduu hin darbu jechuudha. Kana gidduu hin darbu. Kan x hamma fe'iyyuu itti fufu malee jechuudha. Kan y negatiif waanii fi waanii gidduu jechuudha. Kun asumarraa akka argitan the domain of cosine function is the set of all real number. Setii real numberiti. The range of the cosine function and cosine function immoo y such that -1 less than or equal to y less than or equal to 1 kana gidduu jechuudha. Kana jechuun close interval fayyadamtanii barreessuu dandeessu. -1, 1 bifa kanaatiin barreessuu dandeessu jechuudha. Real numberii isa kana immoo akkamitti barreessuu dandeessu barbaadan onniidhaan ibsitu taanaan asitti aangiliidhaan ibsitu taanaan kan x irra jiru kana jechuudha. Theta such that theta element of real number jechuu dandeessu. Bifa kanaatiin ibsuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo the set of all real number jettanis ibsuu dandeessu. Maaliif real number jechuudha. Kun asitti itti fufa. Asiin gama kanatti itti fufuu danda'a. Asiin gara kanatti itti fufuu danda'a. Garuu kan reenjii isaa yeroo ilaaltan asiin kana darbuu hin danda'u. Asiin waanii darbuu hin danda'u. Asiin immoo negatiif waanii darbuu hin danda'u. Reenjii yeroo jennu egaa vertikaal laalla jechuudha. Vertikaal laayinii. Wanniin immoo doomeniin immoo jechuudha. Horizontaal laayinii ilaalla jechuudha. Horizontaal laayiniin or x axis ilaalla. Kanaafuu doomeniin isaa real numberidha. Reenjiin isaa immoo waanii fi negatiif waanii fi waanii gidduutti argama jechuudha. Eenyu dabalatee waanii fi negatiif waanii fi waanii dabalata jechuudha. Close intervaliidhaan fayyadamuu dandeessu. Negatiif 1 jettanii bifa kanaatiin fayyadamuu dandeessu. Exercise 4.14 maal jedhaa? Draw
draw graph of the following function jedha. Kana draw goona jechuudha. Graafii isaa graafii cosine y equal to cos x for 2 pi negative 2 pi less than or equal to x. Exercise 4.14 ilaalla. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Draw graph of the following function. Egaa function kan kana draw goona jechuudha. Kan cosine function kan draw goona for negative 2 pi less than or equal to x less than or equal to 2 pi jedha. Kana draw yeroo gootan kuno kana draw fayyadamuu dandeessu. Kana jechuun graafiidhuma isaati. Kun graafiidhuma y equal to cos x ti. X immoo jechuudha. X immoo intervaalii kana keessatti kan inni nu kenne. X immoo ishii kana keessatti kan inni nu kenne. Ishii kana keessatti. Osoo ishii kana intervaalii kana otoo nu daangessuu baatee maal goona? Graafii kana yeroo kaafnu bifuma kanaatiin itti fufna jechuudha. Jenneetuma bifa kanaatiin itti fufna. Itti fufaa ta'a jechuudha. Isuma kana repeat gochaa kan isin barreessitu. Kan isin barreessa. Kanaafuu x asitti x kana jechuudha. X yeroo jennu gaa horizontal line kana miti gaa isa nu daangesseeti jira. Eessatti daangesseera? Asitti asii jechuudha. Negative 2 pi hin dabarru. Asiin immoo positive 2 pi hin dabarru jechuudha. Isa kanatu nu daangessee jira. Isuma kana yoo gootanu gaaffii kanaaf jechuudha. Gaaffii isa tokkoffaa kanaaf kun isuma kana deebistanii yoo draw gootan maal isinii ta'a jechuudha? Deebii isinii ta'a. Garuu asitti bakka kanatti jechuudha. Bakka i jettu kanatti maal gootu? 2 pi jettu. Bakka ishii kanatti immoo maal ta'a? Maal ta'a jechuudha? Pi ta'a. Bakka ishii kanatti jechuudha. Bakka d kanatti bakka b kanaatti bifa kanaatiin kan isin hojjechaa deemtan. D kanatti 0dha. 0 barreessitu. Bakka kanatti immoo pi. Bakka ishii a kanatti immoo jechuudha. Bakka a kanatti immoo maal ta'a? D kanatti jechuudha. Pi over 2 ta'a. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan hagas mara isin rakkisedhee yaadu. Gaaffii lammaffaan immoo value a hanga h jiran barbaadaa jedha. Akkuma yeroo saayinii hojjenne saayinii viidiyoo darbe keessatti waan isin hojjedheef isa sanarra dhaabattanii kana yoo hojjettan isiniif salphaadha jechuudha. Amma gaa gatii a yeroo barbaannu maal gootu? Saayinii asitti gaa wanni keenya y'n keenya 0dha. Y'n keenya asitti 0dha. Kanaafuu 0 kan nu keenya eenyudha? Cos equal to a equal to 0. Degree ishiin kun jechuudha 0 nu kenniti. Eenyu ta'a jechuudha. Kanaafuu pi over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu cosii 90tu meeqa nu kenna? 0 nu kenna. Kanaaf asitti maal jettu? Cosii ishii kana 90 jettu yookiin pi over 2 jettanii barreessitu bakka a kana jechuudha. B immoo yeroo barbaannu as yeroo dhufnu qixa kanaatiin jechuudha. Isinii as buteen isinii ilaala. B kana yeroo dhuftan as qixa kanaatiin ol baatu. Yeroo ol baatan maal argitu? Dhuftaniit graafii saayinii graafii cosii kana saayinii otoo hin taane graafii cosii kana gaafa bira geessan dhuftanii waa ilaaltu. Waa yeroo ilaalta maal argitu? 1/2 argitu. Kanaafuu cosiin eenyutiin kan 1/2 nu kennu? Cos b jettanii egaa equal to 1/2. Cosii eenyutiin kan 1/2 nu kennu? Cosii 60ti. Cosii 60tu nu kenna. Kanaafuu ishii kana maal jettu? 60 digirii barreeffattu. Yookiin immoo raadiyaanidha yeroo barreeffattan 60 jechuudha. Pi over 3 jettu. Pi over 3 jettu. B maal ta'a jechuudha? Gatiin B pi over 3dha. Gatiin A immoo meeqa jenne? Gatiin kan A immoo meeqa jenne? Pi over 2 jenneerra. Ittaan suudhaan immoo C haa ilaalle. C yeroo
as ilaaltan gaa poointii C kana as yeroo dhuftan gara kanatti jechuudha. Maal argitanii? 1/2 argine. 1/2 argine. Kanaafuu egaa asitti wanniin keenya jechuudha. Digiriin keenya gara kanatti negatiivaadha. Negatiiva ta'ee digirii negatiivaan eenyudha 1/2 nuu kenna? Eenyudha? Koosii negatiiva meeqaatee 1/2 nuu kennu? 60. Kan 60tu nuu kenna, digirii 60tu 1/2 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu maal jenna? Digirii 60 negatiiva pi over 3 gatiin C jechuudha. Gatiin C kanaafuu negative pi over 3 ta'a. Gatiin C jechuudha. D kana immoo maal gootu? Bifa kanaatiin gad dhuftu. Gadi gaafa dhuftan giraafii kana bira geessu. Gaafa giraafii kana geessan gatii Y ilaaltu jechuudha asitti. Kan Y meeqadha? Gara kanatti yeroo dhuftan negatiiv 1 argattu. Kanaafuu koosiin D meeqa nuu kenna jechuudha? Koosiin D negatiiv 1 nuu kenna. Eenyudha kan negatiiv 1 nuu kennu? Paayidha jechuudha asitti. Kanaafuu koosiin paayi meeqa nuu kenna? Negatiiv 1 nuu kenna. Kanaafuu D'n maal jechuu ni dandeenya? Gatiin D vaaliyuun isaa jechuudha paayidha jechuudha. Ittaansuudhaan immoo E'dha. Egaa asirratti yeroo dhuftan yeroo ol baatan maal argattu? Yeroo giraafii kana bira geessan giraafii kana erga tuqxanii booda ol deemtanii erga tuqxanii dhuftanii Y dhuftanii ilaaltu. Waan argattan eenyudha jechuudhaan immoo 2 paayidha jechuudha. 2 paayidha. Koosiin mirkaneeffachuu dandeessu. Koosiin 2 paayi meeqa nuu kenna? 1 nuu kenna. Kan F immoo yeroo ilaallu F yeroo ilaallu jechuudha. Asitti 0 nuu kenna. Gatii Y asitti gaa 0dha. Kana jechuun koosiin F equal to 0dha. Koosiin F equal to 0dha. Egaa as keessatti gaa gara kanarra jira waan ta'eef gara mirgaarra gara F immoo yeroo ilaallu gatii Y 0dha. Kana jechuun cos of F'n meeqa nuu kennee? 0 nuu kenna. Egaa asitti digiriin isaa jechuudha. Digiriin isaa negatiiva ta'uu qaba jechuudha. Negatiiva ta'uu qaba. Maaliif gara kanatti negatiiva waan ta'eef jechuudha. Isaan kun negatiiva akkuma argitan asirratti negatiivadha. Eenyudha kan 0 nuu kennuu danda'u? Cos of negative 3 over 2 paayitu 0 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu F'dhaan maal jenna? F'n vaaliyuun F maal ta'a? Negative 3 over 2 paayidha jechuudha. G immoo yeroo ilaallu G haa ilaallu. Asitti gaa bakka kanaati jechuudha. Bakka kanaati kaatanii as jechuun bakka kana jechuun digirii 30 jechuudha. Kana jechuun paayi over 6 jechuudha. Paayi over 6 jechuudha. Paayi over 6 kanaan gaafa ol baatan maal argattu? As poointii G kanaan immoo asii yeroo dhuftan bakka kanatti kan inni wal tuqu. Kanaafuu ishii kanaan jechuudha. Koosiin paayi over 6 meeqa arganna? Paayi over 6 jechuudha. Koosiisa raadikaal 3 over 2 jennaa jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti bakka G kana maal ta'a jechuudha? Raadikaal 3 over 2 ta'a jechuudha. H immoo ilaallu. H immoo maal gootu? Akkuma isaa kaan hojjennetti hojjettu. Qixa kanaatiin gara kana yeroo dhuftan giraafii kana bira geessuun giraafii koos faankishinii kana bira jechuudha. Sana booda dhuftaniit gatii kan X aksisii immoo yeroo ilaaltan kan X jechuudha. 3 over 4 paayidha. Kanaafuu koosiin 3 over 4 paayi meeqadha? Negative 1 over radical of 2 ta'a. Yoo barbaadan kana raashinaalaayis gochuu dandeessu. Yoo barbaadan dhiisuu dandeessu.
rationalize gaafa gootan 1 over negative radical of 2 dha miti kana yeroo rationalize gootan radical 2 over radical 2 dhaan baay'iftu maal ta'a kana yeroo waliin baay'iftan radical 2 over 2 ta'a jechuudha. Negative jechuudha. Negative. Kanaafuu h'n keenya gatiinsaa negative radical 2 over 2 ta'a jechuudha.